Akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan qophii keenya waarii aartiiti. Qophii keenya waarii aartiiti har'aatiin immoo ogeessa fiilmii akkasumas kan beeksisaa fi tiyaatiraa obbo Mulgeetaa Nagaasaa waliin turtii taasisaa. Isaan wajjin waan hedduu irratti mari'annaa. Amma xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu waliin. Akkuma jalqaba irratti maqaa keessan hiriira gaanii waan gabaabaa akka gabaabaatti waan fiilmii akkasuma beeksisallee akkasuma immoo tiyaatirallee akka hojjettan daawwattoota keenyatti meera akkuma isin amma dhageessan kana caalaatti immoo namni isin hin beekne yookaan daawwattoonni keenya akka sirriitti isin baraniif isin eenyudha waan gabaabaa waa'ee keessanitti baati gara hojii keessanitti ceenaa jiran. Galatooma ani Mulgeetaa Nagaasaa Raggaasaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Oromiyaadhuma kana keessa lixa shawaa aanaa Calliyaa mandara Galoonee keessatti. Galoonee jechuun kun naannoo magaalaa Geedooti? Magaalaa Geedoo jala akkasuma. Lafa daqiiqaa 30 walirraa fagaatti Geedoorraan lafa waan akkasitti dhaladhee guddadhee. Isa booda ijoollee baadiyyaa kamitti horiis hoolotas tiskaa jabbuutas qaama guddadhee isa booda gara mana barumsaatti dhufe. Kana fakkaata. Eessatti barattanii maal barattanii? Akkamittiin gara ogummaa nama jalqaba maqaa eeree kanatti as dhufuu dandeessan? Ogummaa barnootaa sin geesse moo haaluma amaata yookaan immoo kan uumamarraa dhufeetu sin geesse? Baradhee magaaluma Geedooti. Yeroo sana Caacaa Timirteetii jedhama. Amma Dirree Jaartii moo waan akkasii jedhaniini. Hanga kutaa jahaatti achittiin baradhe. Isa booda kutaa jaha booda iddoo adda addaa deemaan ture. Inumayyuu kutaa jaha ministirii ture yeroo keenya sana isa piraayiveetiidhaan fudhadhe beektaa. Sana dura gara Harar kana deemee waan adda addaa yaalaan ture ijoollummaatti of danda'ee jiraachuudhaaf jechaadha. Maatiin jiru akkuma nama kamii warra of danda'anii jiraatanidha. Inumayyuu baay'ee namoota muyyuu walitti qabanii warra gargaaran turan warra koo. Isarraa garuu ani gara magaalaa kanatti argifachaa ture beektaa. Dhumarratti gara ogummaa aartiitti kanan dhufe fedhiitu na fide. Barumsaan yookaan isa baradhee intinii sanaan otoo hin ta'in keessa koo ture beektaa. Nan barreessaan ture walaloo kana manaamna. Wallisaa ta'uuf wanti ani goone jiru. Baay'ee yaaleen ture. Gara raggee kana fa'aa gama deemtanii wallisaa baay'ee. Miirisaatu nama dabala. Dhugaadha baay'eetti sana godhuuf ture. Akka carraa ta'ee wanti sun milkoofne beektaa mijachuu hin dandeenye. Walaloowwan sana booda gaazexoota adda addaa irratti baasu qabe. Bara 85 ምናምን akkas warra laayif matseetii jedhan qaal kidaan gaazexaa warra mootummaa addis lissaan ምናምን kana kanarratti baasaa ture beektaa. Walaloowwan barreessu kan amma soo kana jedhu akka carraa huccuu hodha beeke. Huccuu hodhaa mana huccuu kana hoggaan hodhu 97. Barattanii muuxannoon maamtanii. Makiinaa kan jiran kanaa. Lukaan kan gaariin oofamtu turte. Umarratti garuu maashiniin amma zamanaawii ta'ee dhufee ture. Huccuu hodhaa kana bara baay'ee hojjedheen. Huccuu hodhaa obboleessi kootu hodha ture isa dura. Suma jalatti lallaalaan ture. Akka carraa gaafan barumsa kanatti itti fufee jiru olii gadi hin deddeemasin jedheera. Mana wattaaddaraan deeme mana waraanaa yeroo dargii achi ture amma ta'e gaafan achi bahu gidda kiiramoo geessee barichi lollichi baay'ee intinii ture garma kaabarraa ka'ee dhufee as Oromiyaa kana keessa ga'eera beektaa. Gaafa kiiramoo kana geenyu dhiiseen bayaan. Dhiiseen bayaan. Asii bamtanii dabaluutan gara keetti siftanii. Keetti galleerra moo maal ta'e. Kana booda nangalee isa boodaan ittiin deemnee achumaan barichis jijjiirame bara 83 kun 83 ji'a torbaffaa keessa dhiisee bayan. Jarri salgaffaa keessa galan miti seerrichi jijjiirame sana booda galgala barachaa guyyaa hojjechaati kana gara mana huccuu hodhaatti dhufe huccuu hodhaa kana isa booda nan baradhe bakka amma deebisee beektaa fooyyessuudhaaf sadarkaa magaalaatitti yookaan immoo sadarkaa addunyaatti akkamitti akka bahamu galgala barumsaan baradhaa. Diizaayinii isaa kanas nan baradhaa. Achumaan itti fufee hojiidhuma koo baradhee ittiin jiraachaa ture bara dheeraadhaaf. Uffata hodhuu kana akkamitti immoo gara kanatti as tarree gara ammagaa akkuma jalqaba isin kaasne sin ogummaa aartii keessa jirtu keessattuu fiilmiiwwan afaan Amaaraatiin hojjettu afaan Oromootiin hojjettu afaanota adda addaatiin maltiidha jechuudha. Isinitti hojjettanii akkamiin gara kanatti dhuftan?
Egaa kan si ajaa'ibudha. Osuma uffata kana hodhu Eessatti hodhitu uffata garootuun? Finfinnee kana keessas duraan magaalaa Ejereettiin ture gaafanii mana wattaddaatti beekanii jedhu 85 booda Finfinnee kanatti Finfinnee kana markaatoo kana piyaasaa 4 kiiloo iddoo hojjenne jiru akka carraa shoolaa gabaa kanatti hin darbe gara shoolaa eekkaa achitti suuqii kireeffadhee osuma hojjechaa jiru 97 nan cufe. Barichi xiqqoo wanti hin turre yeroo filannoo sana jechaadha. Cufeen mana namaatti qacarame ammoo namaatti hojii adeemsaan ta'ee qacarame warra tiimoonii jedhamu tokko ture naannoo mazagaajaa beeti kan. Maal isaanis waan akkasii hojjetu? Hojii hodhu warra beekamaadha jechuudha. Dura kan keessan hojjettu? Isa booda immoo gara sanatti nama biratti hin qacarame. Amma akka carraa mana sana osoo hin jiru namoonni lama dhufan ganama. Dhufaniiti simadhee anatu itti gaafatama mana sana keessatti ana dubartii wayii jirti. Amma jara kana simadhee nagaa gaafadhee teessisee gaafa jedhu na beektaa'uu naan jedhan jaarsi. Lakkisiin hin beekun jedhee. Eddachi qacaramte? Qacaramee 97dha kun 97 dhumarra naan Tasfaayee Abbabee Tagwaajee Tiyaatira Maakala waan jedhamu beektu jedhan. Beekan jedheen. Ko Tasfaayee Abbabee jechaan ana miti jedhan. Mucaan isaanii immoo beeksisa mana sanaa hojjetaa Teediroos Tasfaayee jechaadha. Inna suurri mana sinitti qacaramte ko lijee koonu jedhan jaarsi. Tolee jedheeni amma ta'anii ka'ee nagaa gaafadhee amma ogummaa kana malee waan biraa maal qabdaa jedhan. Naami jechuu didee malee ogummaa baay'een qaban jedhee maal qabdaa jedhan. Nan barreessa waan tokko tokko nan yaala. Akkasii barreeffama sirbas yaaleen ture naa ta'uu dideen jedhee waan barreessitee qabdaa jedhan. Qaban jedhee maal qabdaa iskiriiptii fiilmiidhaaf tiyaatira naa ta'uu qabu jedhee. Jennaan barreessitee malee barumsa jedhan sadarkaa barumsaa na feermaataa ga'een jedheen. Maatirikii fudhadhee yeroo sana galgala tirii barachuu eegaleen tureeyyiti. Amma feermaataa kennaan akkas jedhan. Amma borga nama waraqaa ragaa barumsaa kee fi kan barreessite fidee dhufuu dandeessaa jedhan. Nan fidan jedheen. Kanaafuu bariine yeroo sana gara kaarraa Kotobee kanan jiraadha. Naan bariine beektaa amma ganama fideen dhufee laalanii iskiriiptii lama fidee dhufe. Tokko afaan Amaariffaatiin hin barreessa. Tokko Raasiin Fillagaa waan jedhu inni tokko immoo Yemaashir Xabaasaa waan jedhu tokko. Lamaanuu laalanii jaarsi bakka amma ani fiilmii irratti baay'ee ogummaa hin qabu. Mucaa kooti kan fiilmii ta'eeru tiyaatira irratti ani ogummaan koo. Kanaafuu mucaa kootiin waliin singaa waa'ee fiilmii kana isa wajjin haasofte. Garuu irraa eegaliitii aktiingii nama irratti baradhu jedhan. Bakka bilisa baratta jedhanii. Mana barnootaa qabu moo? Mana barumsaa qabu. Mana barnootaa fiilmii fa'aa barsiisu. Tiyaatira fiilmii sirba waa hunda kana barsiisu. Amma inumaa yoo guddisanii jira tinicha. Bakka gaafasii eegalee isaan biratti eegalee aktiingii achitti hin baradhe. Achi baradhee gaafa jedhu osuma barachaa jirru fiilmii isaanii tokko hojjechuudhaaf kaastii gochuu eegalanii kasan dorgomsiisanii dorgommii sana darbeen. Dorgommii sana darbeen waardiyaa ta'e hojjete fiilmii jalqaba. Yeroo baay'ee fiilmii afaan Amaaraatti waardiyaan nama afaan Oromoo waan akkasii baay'ee jedhu isa ta'ee hojjedhe osuma isa hojjennee turre booda fiilmichi eebbifame akka carraa Biiraayi Tiyaatiriitti eebbisanii achitti gaafa eebbifaman sartifikeeta kana gaafa nuu kennan waanuma bakka beektaa addunyaan waan hambiteetti fakkaate anatti fiilmichi ba'ee fiilmii jalqabaati. Amma sana booda kaanee osuma jiru keessa koo jirti. Gaafa mantini jechuun uffata hodhaa ijoollee mana maatii bulchuuf jira dirqama huccuu sana hodhuun qaba. Garuu keessa kun wanti kun hin baane beektaa amma halkanii guyyaa ilmoon barreessaa gaddiftu durumayyuu nan barreessaa halkan irra fuu nan dubbisa gaafa kaanitti amma gurbaa intalli wayii dhuftee na bira toon huccuu hodhu amma immoo mana namaatii deebi'ee ba'ee kan koo banadhe amma goorootti banee hojjaa hodhaa jira dhuftee mucaan kun uffata naa hodhi jette. Duraan uffata dubartiis na hodhan ture lakki amma dhiiseen hodhuun jedheen maaloo haadha kooti jette jennaan bakka kadhaa baay'inaan tolee harkaa fuudhee amma dhumarratti ogummaa biraan qabdu itti ishiin akkuma carraa jennaan dhahay namni yaalan ture garuu naaf jechuu hin dandeenye maal yaalta jette akka iskiriiptii baay'een qaba fiilmii sun mokkoree hundaan fiilmii tokko irratti hirmaadde jennaan indee iskiriiptii dhaban miti amma yeroo kana keessa itti mucaan afaan Amaariffaatiin Tigiree nama jettiin immoo akka carraa jennaan namaa na wal sigaa naan jette akkasii toleen jedhee bilbila jijjiire. Amma mucaa tokkotti kennitee mucichi bilbila sanaan tureedhe yeroo dheeraa booda naa bilbilee dheeyita. Barreeffama duraa jaarsatti kennite innis jira kan biraas jira malee. Amma gaafa jennu maaliif hin dhiifama na godhi irra darbe malee. Gaafa barreeffama jaarsi mucaara waliin nu ga'eeti mucaan laalee baay'ee gaariidha tokko keessaa filatee hin hojjennee piroodakshin koostii isaa baasee ispoonsara barbaannee ispoonsara argannee akka carraa
umarratti ispoonsara kana gaafa dhufu namichi waliin nu ga'e maal godhe beektaa parsantii 12 naa kafalee achirraa kan nutu maal godhaanii waan itti hojjetee kuma lama morra fudhate achumatti hafeenni kana booda mana hin qaban ture mana hin gurgure bakka fiilmichaan hojjedha. Isa edda mucaa durbaa kanatti dhuftanii isa dura irra darbeen amma isa gurgure manti birrii 145 gurgure fiilmichi 24 fixa jedhanii amma kanan hojjedhee gaafan jedhu namni wayii mulgeetaa abeet jedhee amma ati maraatte moo maaliif hin jedhee mana gurgurtee fiilmii hojjettaa jedhe kaa maal dirqama kooti jedhee bakka hojjechuun qaba waan kana murteeffadhe amma manni kun gurgurte ijoollee kee qilleensa irratti gatu keeti fiilmiin si baasuu dhiisuu danda'a jedhee namichi kun waa hin ta'e amma sanis hin fudhanne didee ittuman deemeen dhumarratti gaafa jedhu barattiinis keessaa luqqaa jirti gara sanitti hoggaa deemnu immoo ta'uu hundi amma dhiisee ani mana koo bitadhe bakka achitti dhaabee mana koo bitadhe iddoo nama jiraatu gooroo kanatti bite achitti galee osuma hin jedhu mana huccuu kanas banadhe amma intalli kun dhufte intalli amma ishiin jedhe kun ishiin na gaafattee na gaafna akkas akkas hin jedheen waliin si gaattee gurbaa kanaa waliin nageesse gurbichi naa bilbilee baatii 3 akka 4 booda natti fakkaata naa bilbilee iskiriiptaallee namni hin jedheen jennaan na beellame amma nan naqee wal geenye asuma Oromiyaa hin kanatti wal geenye booletti iskiriiptii lama fuudhee dhaqee ittiin kenne bakka nama wayiitu na bukkee jira maaliif mallatteessifannee nan jedhee maaliif mallatteessisan jedhee hojichi fuudhee amma bakka siif hin bilbilaa akkasii tole kanumaan deemee gaafa narraa fuudhee kana haamilee keessa inni akka hanga xiqqee konkolaachisaatti waluu nagarre achumaan badeenis ammas immoo hin jedheen maal haadha ishii nan barreessa silatti waaqatu naa kenne yaada yoo ta'e rakkoon qaban hin jedhee konkolaachisaa keessa mana huccuu kanaa kun huccuu fidee markaatoo deema gaafa dhuguma ganaa jettee walitti dhufe akka sareen isaa guddatee minaan iddoo wallaalchifatee isatu na beeke mulee jedhee na fiigee na hammate nagaa na gaafatee bakka dhiifama naa godhe akkas rakkadee minaan jedhee bakka amma deemuu dandeenya amma hin deemu nama hojiidhaaf hin deemaa jira waan ta'eef boruutti minaan wal beellamne boruu isaa sanqatitaa fuudhee istuudiyoo wayiitiin na dhaqeen iskiriiptichatti kenne daariktara wayiitii amma inni ilaale bakka hin zayyee nu mul'allu eegana akkuma na arge kaastii goraa fiilmii biraatti iskiriiptii dhiise hin zayyee nu mul'allu gaafa kaan ishee areenni kee kun akkam jedhe baay'ee guutuudha hin jedheen guddisi jedhe ammas achumatti fiilmii biraatti kaastii na godhe fiilmii sana hojjennee fattaanii waan jedhamu tokko sirriitti hojjennee achirrattis iddoo xiqqoo wayite akkas siinii 3 moo siinii 2 wayiti. Maal taate taphattee jirtu? Achirratti doktara amma doktara ta'eera. Intini wayiiti saamunaa oomishu wayiiti achirratti doktara ta'ee nu hojjedhe. Amma sana booda dhuma kanaan jirru isa sanarrattis kaastii na godhe. Gaafa kana reedichi guddate amma bakka baay'ee guddate. Osuma isa hojjennu fiilmicha akka carraa hin baane hima seenee jedhama. Deema akkana fiilmii jedhanii fiilmichi hin xumuramne parsantii 30 gaafa hafuu dhaabbate fiilmichi. Fiilmichi amma akka doktara kan bira. Sadaffaa suni baay'eera. Eebbifame isa irratti hirmaanne amma gaafa kan dhaabbatu beeksisni dhufe Hayaat Riil Isteetii. Beeksisa sannaa kennanii areedichi hin ta'edha. Isa nan taphadhee. Beeksisa taatoo taate beeksisa irratti hojjete. Taatoo ta'een beeksisa hojjete. Beeksisa warraa yaafaa. Asumaan gara ogummaa biraatti. Ogummaa biraatti dhufe Hayaat Riil Isteetii kan hojjedhe inni sirriitti dubbichi hin ta'e ta'e hin ba'e waan gaarii ture beektaa beeksisicha. Kanumaan jennee amma kanumaan keessumaan galeen kanan booda. Uumaa hojii soggaa halkanis guyyaa soggaa kanuma sana barbaadudha. Amma namoonni naa bilbilu osuma kanaan jirru Siyaamir Shikir waa jedhamu tokko naa waamanii achirratti immoo maraatu ta'een hojjedhe. Maal jette maqaa sana? Siyaamir Shikir. Siyaamir Shikir jedhan. Maraatu ta'een hojjedhe nama qorichaan hin jedhanii beektaa biyyaa baasanii. Asitti immoo fidaniiti namni suni asii jiraachuun qabu hin ajjeesu hin qalama namni suni. Isa osuma waraabaa jiru iyyuuti dubartii wayii abbaa manaa waliin deemti beektaa. Akkas wal qabatanii deemu ulfa dubartiitti. Ani mormi koo kun qalamee bakka isheen jira kaameraan waraabaa jira. Innaa hoggaa jettaniitiin iyyite hoggaa iyyitu bakka namni walitti sassaabamee jira beektaa naannoo Kotobee kanatti. Amma ishiin iyyite akkani warraaqne miti jedhee burkatti hin jenne bakka kolfi akkamitti ilkaan koo bakka hin qalamee nama du'aadha beektaa. Amma booda akkatti jedhanii bakka haaraa fiilminoo jedhanii ishiin intineetti ka'ees na laalla nyaamana hin dandeenye dubartiin sun. Amma kun yoomiyyuu na keessaa bahu beektaa. Fiilmichis xumuramee akka carraa innis eebbifame
Laallee achirratti garuu maaltu ta'e beektaa gaafa fiilmichi eebbifamu iddoo nuu kennanii teenya hundumaa bakka artiistotuma kaan waliin waraqaa intini egaa kennan hin jiru kan koofii kan hiriyaa koo tokko. Waraqaa ragaa. Inumaayyuu kan isaa immoo siinii keessaa kutanii baasanii isa sirmaayyuu. Amma inni iddoo taphaayuu moo? Iddoo taphaayuu keessaa baasanii ana maraatummaa sana iyyuu moo? kan koo jira kan hiriyaa kootii sana kan koo jira. Maal boo? Maraatitti hin jirti. Yeroo tokko tokko fiilmii biyya keenya kana keessatti rakkisaadha beektaa. Gaafa editii irra ga'anii waan baay'ee keessaa kutanii baasu. Yaada jalqabaa sana jijjiirratu jira. Hin jijjiiru bakka kun biliitirii mucaa keessaa baasanii sanuma haati manaasaa bukkee teessee jirti. Nan gadde anis bakka dhiibnee baane amma affeerraa isaanii sin dhaqnee dhiibnee numa baane. Sana booda beektaa waggaa tokko tokko argu tokko tokko. Waan kun fudhatama argatanii. Laallamanii jiru amma ta'e laallamanii jiru. Sana booda bakka iddoo adda addaatti namoonni areedicha magarsee waa'ee beeksisa sanaa namni kan ka'e asiis achis nama qarshiin gaafadhu. Fedhiin sun nageessa jirti waan ta'uuf. Inni lammaffaa immoo muuxannoon fudhadha kan koo kana bakka amma hojjechuu hin dandeenye gaaf tokko ofii kootiin hojjedha kan jedhu tokko keessa koo ture. Immoo hojjedha inni kaanis hin kafalaa kunis hin kafalu. Bakka kana booda warri kaastii ejentii warri namoonni kun jiru beekta. Isaanii darbaa dabarsa wal fudhatu hin bilbiluu numan deemaa osoo hin jedhu 2007 inumaayyuu isa hojii isa mana cufee gara kanatti hin deebi'e. Guutummaa guutuutti gara aartiitti galtan. Aartiittiin galee gabaa keessa sirriitti seenee kana booda garuu sanis ta'ee beektaa iddoo gaggabaaduu isii kennanii baay'ee isii hin Dheeraa yaasine. Achuma warra EBS kana bira sagantaa sanbata midhaan darbu kanarra gara waggaa tokko hin hojjedhe isaan. Diraamaa irratti moo dhaabbinuma? Sagantaa shukkili balaachuu midhaan kan jedhu kan itti naafa wudin kanaati. Diraamaadha? Diraamaa. Ayyee. Isarra hojii jira sanuma bakka alfamaachuuf fudhachaa turanii gaafa kaanitti beeksisa kana eegale beeksisaan iddoo adda addaa yaa baankolii adda addaa kana waamu. Jaarsa taatanii hojjettu? Jaarsa ta'een hojjedha abbaa qabeenyaa ta'een hojjedha wanni ta'een hojjedha qeessii ta'een hojjedha sheekii ta'een hojjedha wanni hojjenni hin jiru. Isa booda diraamaa adda addaa irratti hirmaachuun qabe warra beetochi kanas gara ayyar baay'ar zexananyaa ishii wantoota akkasii kana irratti bakka Sitii koomee kan jedhan kana diraamota nama kolfisiisaa waa barsiisan kana jechuudha. Isaa irratti hirmaachaan ture. Sana booda numa jennu gara fiilmii waan kanatti dhufe. Amma fiilmii baay'ee irratti hirmaadhe beektaa fiilmii afaan amaariffaa kana ergasii. Ammamtaa yaadatti baay'een isaanii? Almost gara 20 wayiin ta'ee yaada garuu kan yaada dhukudhanii oli beektaa. Jalqaba warraa kaasee yaa warra ergochi kan Faazer Tasfaayisanii Siyaamir Shiqir achi darbee Abiyootu achi Fattaanii achi darbee Ramat Bileen Mistar baay'eedha kana baay'eedha beektaa achirraa kan immoo 2011 gara keenya kanatti dhufe fiilmii gatii maatii jedhu tokko afaan oromootiin afaan oromootiin fiilmiin jalqabaa hojjette gatii maatii hayyee gatii maatii sun beektaa baay'ee ilaalamani biyya keessatti eebbisiifnee sana booda ijoollee fudhattee biyya alaa deeman kan eenyuti fiilmichi kan beekaa taayee fi beekaa faqqadeeti hayyee. Amma fiilmii kana gaafa ni jennu namoonni baay'een beektaa gaafa murgeetaa yeroo sila Oromoo maaliif afaan Oromoon hojjenne fiilmii aartii Oromoo hin hojjenne yeroo baay'ee karaa sanatti immoo dhufuu baay'ee ulfaata beektaa osuma jedhu akka carraa ta'e fiilmumti isaas immoo baay'inaan hin jiru jechuu dandeenya afaan Oromoo baay'ee rakkoodha reef amma kana yoo taate malee amma waan jedhu garuu kana booda achumaan gara Oromiyaatti dhufuu carraa argadhe beektaa Jara tokkotu naa bilbilee dhaabbata wayii dhaabbata Marsaa Miidiyaa Instituutii jedhamu tokko. Naa bilbilanii Finfinnee akkasii bilbilaadhaan eeyyama qabdaa qaban jedhee eeyyama immoo baasee jira. Amma jennaan kootuuti wanti wayii kennina leenjii jira kootuudha. Naannoo kee haa ijoollettiitti gaafa dhagu ijoolleen giddu galaarraa dhuftee Oromiyaarraa Adaamaarraa dhufan jiranii. Amma wanti kun baala eegichi taaffataa ta'an jedhamu yookaan immoo karaa aadaatiin akkamitti rakkoo hiiku baana sanarratti mee maal qabaa jedhan. Jarri kun karaa naannoo Amaaraattis fidanii warri Amaaraa kun maal qabannaan isaan Zawald Sheelagaa wantoota akkasii kana kaasanii karaa Oromiyaanoo jennaan amma ijoolleen haasawaaran 10 wayii kaasan gadaa jedhanii siinqee mana kaasan amma dhumarratti harka baasee jennaan ishii murgeetaa jedhanii tuftaa hin jedhe tuftaa jechuun maal jechaadha jedhan achumaan itti ni kaasa maayina tuftaan kuni namni tokko wal lolee yookaan wal miidhee wal ajjeesee haa ta'u erga araaramee gumaa baasee waan tokko jedhee booda sadhuma waadaa galchiisanii kan afaanii wal fudhatanii nyaachisanii
ittiin waadaa seenanidha. Sanirra darbee wanti jedhe akka aadaa Oromootitti namni sun miidhamaa ta'a. Maatii isaa fudhatama baay'ee waan akkasii ture jennaan kana miti kan barbaadnu jedhan isaan jira. Jennaan ishee viidiyoo daqiiqaa 10 waraabanii jiru. Kana booda ishee gara dhumaatti hoggaa deebi'an eenyu haa barreessu jedhan. Mulgeetaan kan ofiisaatii fi Mulgeetaan taa barreessu jedhanii tiyaatira gaggabaabaa 2 fi sirboota 5 wayii akka qopheessineen jennu kennan. Achumaan gara giddu galaatti dhufa yoo dubbichi. Giddu gala dhaqnee giddu gala gaafa dhaqnanii barreesseen geesse. Giddu gala aadaa Oromoo. Giddu gala aadaa. Kan hojjechiisu eenyudha? Dhaabbata warra USDT marsaa miidiyaa instituutii kanatti hojjechiisa. Amma isaantu VOA irratti darbaa ture wantichi. Gaafa kasii achi dhaqnee wanticha barreesseen geesse shaakaluu jammarame booda kaastis ta'anii walitti marji godhan beektaa siinqee diraamaa fi waa'ee tuftaa kiyya kan walitti fidanii bakka tokkotti hojjennan obbo Diimaa fa'aadha. Diimaa barraa maaliif jennaan hayi rakkoo qaba booda kireeditiin walii kennina yaa'u koostiin isaas wanti hin taaneef baajanni jala xiqqoo waan ta'eef walumaan hojjenna jedhan silaa walumaan keessa jirra jedhan ookee walumaan hojjenne dhumarratti siinqee ta'e jechuudha. Siinqee diraamaa jedhamee amma dhumarratti tuftaasan paartii sana anumaaf kennan anumatu hojjete amma barreessisi. Iddoo tokkotti dhufee iddoo xabicha iddoo tuftaasan asirratti anumatu hojjete. Amma dhumarratti Adaamaatti gaafa agarsiisnee deemnu hoggaa ibsa kennan ani warri du'aa hin qunnamee baheen deeme. Jennaan abbummaa isaa obbo Diimaadhaaf hin deeme. Tiyaatirri koo kan nama barreessiti malee kan nama qopheessee miti maali kan jedhu dubbii kaaseen. Amma jarri kun barreeffamaaf immoo agirii goone laayisensii kootiin birrii nu kenna yeroo. Birrii 30 qabdii dura fudhannee jirra. Isa mucaadhaan addaan hiran. Mucuma siinqee barreessan. Siinqee kana achumaa kennanii fi barreessisanii beektaa malee mucaan hin barreessan. Gaafa kan lolli ka'ee bakka asii kasabne maal jettanii na kasabtu jedhan fudhattee warra giddu galaati. Jennaan maaliif na kasabtu jennaan kun fudhattee siin tagabbaate kan ittiin hojjette qofa kan taatummaa malee. Ani koo barreesseen dorgomeeti kana wanta kana mo'addeen tini jedhee na kasasaa hin jedheen. Nama dubbiin ka'ee baay'een ture gara tokko siyaasaattis fudhachuu barbaadanii wanni nama deemsisu beektaa. Amma dhumarratti jaarsummaan hiikanii dhiifnee teenye. Rakkoo keessa garuu jaarsummaan hiiknee Oromoonis kana barbaada. Rakkoo humne. Waan gaarii isaa baay'ee gaariidha. Dhumarratti baandiin biiftuu Oromiyaa waggaa 30ffaa isaanii kabaju. Suni tiyaatirri kun akka isaan waliin biyyarra naanna'u taasisan. Ilaalamanii mootummaan baajata gadhiise sana booda naannofne biyya walirra. Tiyaatiradha waan Tiyaatirri kenni jalqaba isaa kana. Isa kana. Afaan Amaaraatiin isa afaan Oromoonis. Tiyaatira jalqaba. Afaan Oromootiin tiyaatira jalqaba hojjette jechuudha. Hojjete tiyaatira jalqaba hojjete. Kanuma kootiin hojjete modeesee beektaa. Amma tiyaatira sanaan Jijjigaa kana Harar, Dirreedawaa, Affaar, Samaraa, Shaashamannee, Hawaasaa, Adaamaa, Finfinnee kana agarsiifne waan gaarii ta'e fudhatama gaarii. Kanumarraan gara Oromiyaa kanatti dhufuun isin ta'edhe. Afaan Oromootiin hojjechuutti. Amma afaan Oromootiin kanaan dura fiilmiin barreesseen qaba beektaa. Waggaa 9 ergan barreessee fiilmii kana. Utuma tiyaatira kana hojjetiin dur. Hojjetiin duraan barreessee Amaariffaan barreesseen garuu booda Oromiffatti jijjiire. Akka carraa giddu gala dhaqeen ijoolleen wajjin baradhe gaafa barumsa antin jedhu maasii godhaa silaa hojjetaa jirtaa jedhan lakkii nan baradha sartifikeeta fudhachee achi giddu galaa baradhe jechaadha. Afaan Oromootiin. Ati kan dura baratte afaan Amaaraatiin. Amaariffaatiin ani waggaa 10 meeqa hojjedhe sartifikeeticha fudhadhee bakka amma wanti na dhoowwu hin daangessu hin jiru beektaa. San osoo jennu fiilmicha kana bakka nama jennee ijoolluma achi keessaa walitti qindeesse. Warma wajjin baratta. Warma achi keessaa wal barannee waliin barannee warra dura beekus qindeessee hin hojjennee gaafa inni baajanni walitti fuunee hojjennee ture ta'uu dide. Cumaan hin dhiisee. Kana booda maaltu ta'ee waggaa sanitti 2015 hiriyaan koo tokko qarshii hin hojjennaa dubartii wayiitii dura si hojjennaa koostii isaa baasite koostii isaa baasnaan gara miliyoona 2.5 wayiitii yeroo sana. Achumaan bara sana hojjenne 2014 gaafa geenyu akkasuma dabalaa deeme waan hundu booda hiriyaan koo tokko bakka birriin jira hin hojjenne inni birrii kana na liqeesse amma birrii sana deebiseen garuu bu'aa isaa addaa jiran beektaa. Gaafa inni gara hojiitti baane amma karaa meeqan yaa'u jennee xumurre fiilmicha.
Garuu firii sana deeffattanii amma gaaffii kiyya kan sammuu kiyya keessa. Indeeffanne ganaa ammayyuu idaadhaan jira. Maal jedhama fiilmichi? Gabaatti baastee maal jedhama? Baaseera baraaf barsii jedhama beektaa. Fiilmiin kun fiilmii ergaa guddaa qabudha. Akkuma hojii isaattis waan ajaa'ibaati kan hojjenne. Dhuguma dubbachuuf taanaan uummanni gaafa sana achirratti argame harka rukutee bahe. Warrummaa eessatti eebbisiifte? Beeraayi tiyaatiriitti eebbisiise. Tiyaatira biyyoolessaatti. Achitti eebbisiise. Waan gaarii ture beektaa. Waa hedduu kaasaa. Waan achi keessa hin jedhan fiilmii kana keessa inni iddoo barbaadu hundammoo. Jiruuf jireenya hawaasaa. Jiruuf jireenya hawaasaati. Sirmaayyuu beektaa waa'ee sirna gadaa irratti kan xiyyeeffate. Sirni gadaa kun yoom dhufe eessaa dhufe eenyu fudhate eessatti fudhate kan of keessaa qabu fiilmichi. Wanta sana hunda hojjenne. Daganaa wantoonni biyya ormaa hin jirre waa hedduutu jira fiilmii kana keessa akkuma Oromiyaa kanatti. Uummanni Oromoo kun waa hedduu qaba beektaa akka inni kan alaala taa'ee sanullee mul'isuudhaaf yaale akkamitti wanti kun amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin afaan Oromootiin hojjedhe sabtaayitilii Amaariffaan itti hojjedheen innis waan tokko. Waan tokkodha nama yeroo baay'ee irra deddeebinee kan kaafnu waan akka kanaati. Fiilmii biyya kanaa keessaa kan ilaalu harki caalaan namoota barnoota afaan biraa baay'inaan hin beekne keessattuu afaan Ingiliishiitti barreessu. Warri afaan Amaaraatiin hojjetan yoo afaan Oromootti sabtaayitilii barreessan warri afaan Oromootiin hojjetan immoo afaan Amaaraatti yookaan afaan biraatti sabtaayitilii yoo barreessanii caalaatti ilaalama afaan Ingilishii caala jedhee yaadan akka mataa kootti. Sanatti gochuun kee waan gaariidha dhiyaate. Eessatti agarsiifte? Isa galma tiyaatira biyyaalessaatti agarsiiste? Isaan booda hoo? Isaa booda Adaamaatti agarsiisee yaaleen ture. Akka carraa Adaamaatti gaafa sana ayyaana warra musliimaa ta'e walirra oole. Hin taane kaansil goone saganticha. Gaafa tokko Bishooftutti yaaleen ture. Sana booda naan teessise. Gara fuulduraatti ilaalchisuutti fufte. Amma yoo rabbii edekaa gara fuulduraatti uummata biraan ga'uun dirqama beektaa. Idileedhaan hojii aartii hojjetta moo maal hojjetta? Ani hojii aartiin hojjedha. Maal dhaabbata ofii keetti qabda moo akkamitti hojjetta? Nan qaba dhaabbata ofii kooti nan barreessa. Iddoo yeroo waan kan namaas deemee hojjedha. Yeroo koo guutuu bakka aartii dhumarratti dabarsaa. Egaa akka nama natti kanatti yeroo dheeraa aartii keessa dabarsita. Keessattuu immoo industirii fiilmii biyya kanaa keessatti wayyaa qaba kan jedhamu afaan Amaaraati. Afaan Oromootiin amma hin jiru sadarkaa industirii jedhamu irra hin geenye jechuu dandeenya. Fiilmii lama sadiirraa kan hafte maqaanuma godhatee fiilmiin bahe guddaadha jedhamu hin jiru. Muuxannoo achitti turatti kana gara kanatti fiduudhaaf yaalii natti goote maaltu jira? Baay'ee yaalii godhe beektaa amma muuxannoon achitti qabu inni tokko wal deeggaru. Gaafaati waa hojjetu si jajjabeessa uummatichi suni hojiin sun kan uummata akka ta'e beekee namni yeroo gaafattu ispoonsaraan argatta. Inni abduu sodaan hin jiru shakkiin hin jiru wantoota akkasii maalillee dheessan jedhanii si gaafatan. Akka afaan Amaariffaatii baay'ee hojjedheen ture kanaan dura. Akka qophii intini eventii kanas qopheesseen ture bara 2013 jechaadha. Yeroo sana immoo baankiin si gaafa gaafatu birrii si gadhiisu intini jedhanii beektaa sodaan hin jiru. Gaafa Oromoo kanatti dhufte sodaa guddaatu jira. Inumaayyuu ani intini kana fiilmii kana gurraachisee aadaa fi turizimii Oromiyaarraa akka waan tokko keessaa qabnee ogeeyyiidhaan inni xalayaanaa barreessanii aadaaf duudhaa Oromoo kan jajjabeessu kan sirriitti barsiisudha. Yaani waraqaa barreessanii jiru. Maaliif duudhaa uummata irratti xiyyeeffate waan ta'eef yaada ofii ta'uu dhiisuu danda'a. Saniin ta'edha. Keessumaayyuu beektaa amma waa'ee sirna gadaa kanarratti yeroo hunda komii baay'ee qaba. Miidiyaa irratti otoo lafin gadi ba'anii namoonni arrabsan jiru. Yeroo sana eessaa dhufe wanti kun daayireektii eessaa akka dhufe rabbi irraa kan dhufe. Akkamitti rabbi irraa akka dhufe immoo fiilmii keenyaan agarsiifneerra. Garuu uummatichi fudhatee gara uummata biraan hin geenye malee agarsiifneerra. Akkamitti akka. So amma akkamatti natti himtu kanatti afaanii akkuma jalqabatti kaasee industiriin fiilmii afaan Amaariffaatiin hojjetamu kuni wayyaa qaba sakaan irra. Baay'ee guddateera jedhamu baatu yoo xiqqaate fiilmiiwwan hedduutu ba'a waggaatti. Kan afaan Oromootiin hojjetaman kun fiilmii 2-3 caalan waggaa keessatti kan ba'anii. Akka natti himtu kanatti qindoomina qabu. Ogeeyyiin wal deeggaruu ispoonsar argachuun jira. Ogeeyyiin akkamitti wal faana hojjetu waan jedhu ati waan hubatte maaltu jira? Beektaa akka fakkeenyaatti wanni kaasu tokko adii diraamaa waan jedhamu tokko ture. Adii diraamaa sanatti hirmaadheen ture yeroo jalqaba. Booda nan isii gabaddaan kute. Namoonni kaameeraa duuba jiran beektaa hanga kana siin jechuu hin danda'u.
hundumtuu hojii mataasaa qaba inni hojjeta wal gargaaru kanfaltii dallee amma kanatti waliin cinqanii jechuudha. Innaa namoota walitti baay'ee wal deeggaru. Adee jechuun kun kan kunoo DSTV irratti isadha. Diraama baay'ee jaalatamaadha. Baay'ee jaalatamaadha. Innaa baay'ee bakka walharkaa fuudhanii yeroo isaan hojjetan baay'een fiilmii biras gaafa dhuftu akkasumatti inni hojjetu. Namoonni keenya iyyuu jiru immoo achuma keessatti warri yeroo hojjetan gara kanatti gaafa dhufte garuu maaltu jira beektaa tokkoffaa sodaa natti fakkaata kan gargar. Walirraa fakkaata. Lammaffaa immoo amma uummanni keenya kuni artii keessatti sirbarraan kan hafe waan artii ittiin fakkaatu. Fakkeenya amma inumaayyuu diraamaa minamina kana malee fiilmii irratti baay'ee uummanni keenya waan hin ta'e baay'ee duubatti hafa baay'ee hafe. Garuu immoo fiilmii fi tiyaatirri kun baay'ee waa'ee seenaa aadaa uummata tokkoo duudhaa uummanni sun qabu baasanii namatti agarsiisuudhaaf karaan kun karaa baay'ee hin natti jedhee yaadaan akka kootti. Maaliif ijaan laalaa waan dhageessu tokko keessa keetti sirriitti ergaa guddaa dabarsa fudhata namnis dafeeti waan sana hubata jedhee yaadaan. Dhugumadha amma fakkeenyaaf fiilmiin gahee guddaa taphachuusaa kan beeknu irra deddeebiidhaan wantoonni nuti jennu amma Hindii dhaqnee hin beeknu. Yookaan Naajeeriyaa dhaqnee hin beeknu yookaan immoo biyyoota industiriin fiilmii isaanii guddatan kana dhaqnee hin beeknu harka caalaa isaanii aadaa isaanii hin beekna jechuun hin dandeenya amma Hinditti maaliif warri dhiiraasitti akka waa godhatu maaliif akka waa hidhatu sirbi isaanii akkam akka ta'e waan adda addaa isaanii kan barre waan biraatiin miti asuma achi taa'anii nutti erga suuratti fe'an waan ta'eef karaa ittiin aadaa ofii seenaa ofii caalaatti mul'isanidha. Of course dhugumadha akka muuziqaa fa'aa salphaa miti fiilmii hojjechuun chaalenjii baasii hedduu gaafata nama hedduu hirmaachisa waan ta'eef sana keessatti akka cimuu fi maaltu godhamuu qabattee yaaddaati jechuun gama mootummaan isaa ta'uu namoota abbootii qabeenyaan isaa ta'uu fiilmiin keessattuu biyyoota biraatti industirii kana keessatti namoota investorootatti hirmaata. Biyyuma keenyatti iyyuu harka caalaa isa olaalte afaan Amaaraatti amma kanatti keessatti yeroo baay'ee hojjedhe jettu yoo ilaalte namoota dhuunfaatu dhaabbilee qabeenya qaban yookaan namoota qabeenya qaban turmaan gama kanaan waan ati muuxannoo qoddoo jiraate. Baay'ee gaariidha. Argitee karaa namoota waa'uma fiilmii inumaa fedhiin qabeetu jira. Namoonni karaa sadiin waan kana hojjetu waan kana argette tokko beekamtii argachuu yaani abbootiin qabeenyaa waan sana fuudhanii hojjetanii maqaa isaaniitiin baasanii uummata biraan ga'anii uummatas waan san inni barbaadu dhiyeessanii fi isaanis beekamtii argatanii galii irraa argatu. Inni lammataa warrumti immoo waa'ee fi aartii beekanis gara sanatti dhufanii ijoollee sanas gargaaranii biyyaafis waan tokko hojjechuudhaaf irratti hirmaatu. Karaan kun waan guddaadha. Amma kun hin baramne. Dhugaadha garuu yeroo afaan Amaariffaatiin hojjennu didan hin kennu baankolis yeroo baay'ee argeera. Beeksisa baankolii yeroo baay'ee ni hirmaadha. Baankiiwwan Oromiyaa amma Oromiyaa fi Siinqeerraa kanaaf irra deddeebi'ee hojjeteera. Warra Awaash kana warra Gamtaa yeroo baay'ee hojjeteera. Baankii daldalaas. Gaafa namni irraa gaafatu hin kennu rakkoon qaban. Kee qaamanis yeroo lama sadii irra deddeebi'ee gaafadhe maal sii kaasu beektaa? Tokkoffaa fiilmichi nuti kun waan ergaa wayii fideef yookaan mootummaan walitti isaan buusu yookaan immoo gabaa keenyatti dhiibbaa qabaadhani. Waan akkasii sodaa akkasiitu jira. Amma garuu karaan suni banaadha beektaa. Tokkoffaati gaafa waa hojjettu aartiin dirqama waan wal arrabsu yookaan immoo waan hin taane maqaa gurraachessuu osoo hin ta'in aartiin waan kaleessa darbe yaadachiifte yaraa achi keessa jiru akka uummanni irraa of eegu waan gaarii achi jiru uummanni gara kanatti akka fidu har'a waan jiru hubachiiste har'a keessa waa lamatu jira gaariinis jira yaraanis jira. Yaraa kanarraa of eeguu qaba ijoolleen gara fuulduraatti dhaloonni kun jechaadha. Borummoo itti agarsiifta. Boru akkas ta'etti itti hilmaaman. Aartiin waa sadii nama namatti agarsiisudha. Nama namatti agarsiisan keessatti waa sadii qabdi. Waa sadan kun kaleessa yaadachuu, har'a hubachuu, boru kallattii qaba. Sana irratti hojjechuudha. Kanarratti hoggaa hojjettu kanan uummanni kun maaliif waan sana ilaalee sirraa fuudhee gulaalee yookaan mana biraa gulaalfatee hojjechuu hin danda'a. Yoo ergaan isaa gaarii hin taane jedhachuu dhiisuu danda'a. Maaliif osuma fedhuu qaban sodaa akkasiitti keessa jira uummata keessa tokko kan. Kanaaf kun hafee aartii deeggaruu qabu. Aartii deeggaruu qaba. Inni lama kan biraa amma dhaloonni guddaan baay'ee ergaa waan ajaa'iba ta'e qabatanii warri waan jiru. Carraan daa'imman sooshaal miidiyaan kun uume kanarratti ijoollee baay'eetu ba'aa jira. Wanta ajaa'ibaatu hojjetaa jirti ijoolleen. Warruma kana walitti fidanii waan sana hojii uumanii ofiifis galii argatanii aadaas duudhaa uummata kanas akkasitti afaaniin odeessuurra
Fakkeenyaaf namni kun yoo sirna gadaa yoo dhufe akkamitti dhufee namni sitti hin jiru. Kana jala muree haasa'uu hin danda'a. Maaliif ani garuu amma danda'utti agarsiisee waan sana. Akkamitti kana barreessite hanga jedhamutti. Warri gulaalan akkamitti kana barreessuu dandeessee eenyu sitti waan jedhamudha. Egaa kanaafuu maaltu ta'e ani parsantii 95 jechuun danda'a. Ijoollee haaraadhaan hojjete. Ijoolleen dhaloonni haaraan gaarii haala gaarii dhufaa jira. Ijoollee haaraadhaan hojjete warra haaraa ofii kootii fidee waan sana sirriitti irratti shaakallee kan hojjete. Abdiin yoo teessee ilaaltu industirii aartii Oromoo keessatti amma akkuma arginu dhaabbileen hojii akkanaa barsiisan 2-3 haaraan banamaniiru. Egaa amma akkuma ati natti jettu fiilmii keessatti iyyuu dhaloota haaraa kana fayyadamte abdiin ni jira. Sirriitti jira abdiin amma. Maali akkuma jettee amma Adaamas iddoo 2-3 argee jira warri barsiisan jiru Finfinnee kanas akkas bishooftus dhuunfaadhaan illee warri barsiisan jiru. Dhaloonni hundumaayyuu baay'inaan barachaa jira gara aartii kana. Bakka deemaa jira sooshaal miidiyaa irratti soggaa ilaaltu hin barreessu hin hojjetu waan ajaa'ibaatu hojjetaa jiru ijoolleen. Inumaayyuu gara fuulduraatti yookaan ilaallu uummanni kun bakka akka jirutti waa'ee aartii kana gara fuulduraatti hin guddisa iddoo guddaa iddoo ajaa'ibaa gaa baruma kana keessaa amma afaan Oromootiin fiilmii lama numti kana irratti hirmaate kan ba'e. Soolanee irratti hirmaatte. Isarratti hirmaate fiilmii baay'eetu ba'aa jira kun immoo abdii guddaa. Kan biraa kam irratti hirmaatte? Gaama beeksisa yeroo kana keessa baay'ee beeksisa kana hojjechaa ture har'umallee beeksisa kana gara fiilmii afaan Oromootti dhufaa jirta yeroo baay'ee artistoonni kun harki caalaan isaanii afaan Amaaraa keessa warri turani dhuma irratti dhuma dhufu gara manaatti galteetta abdiin qaba gara fuulduraatti muuxannoo achi qabdu kana akkuma tu jette industiriin fiilmii keenya gara fuulduraatti industiriin taa'anii haala malaallu kanaani dhaloonnis dammaqee jira. Wanta amma barbaachisu tokko mootummaanis xiyyeeffannoo kennuuf hin barbaachisaadha. Amma yoo ati waa'ee carraa hojii uumuu waan ati tunnaanii kaasu yeroo baay'ee carraa hojii uumuu waan jedhamu irratti seektara adda addaa irratti yoo mootummaan fandi godhee maal godhee yoo kakaasu gargaaru deeggarsa liqaa kennuuf hin jira. Seektarri kun immoo baay'ee amma fiilmiin faa nama baay'ee hirmaachisa waan ta'eef carraa hojii carraan inni uumuu isa bal'aadha. Natti fakkaata dogoggore wayi. Baay'ee gaariidha galatoon achirratti waan guddaa kaafte inumaayyuu warra baankii gamtaa Oromiyaa biraanchii 24 tokko baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif fiilmii kana hojjedhee dhumarratti gaafa fixuu qabu qarshiin naan qade maallaqa dhabee maaliin hojjedhe qarshii sana naa liqeessa. Deeggaruun gaa. Intani dhumaan bakka yommuu daldala kootiin intani naa kennanii waan biraantiin hin jenne wanta akkasii kun jajjabeeffamuu qaba. Maaliif erguun dhaqxu kan qabeenya uummataati hin baddu amanamaadha namni aartii irratti bobba'e inumaayyuu nama fuuldura dhaabbata waan ta'eef nama amanamaa ta'uu qaba dhalootaafis waan gaariidha inumaayyuu mootummaa aartii keessatti uummata bobbaaftee jechaan sirriitti deeggartee uummanni gara aartiitti deeme jechaan karaa gaariirra deemanii karaa yaaraarra deemu. Gara fuulduraatti maal yaadaa jirta? Jechuun magaa afaan lachuun iyyuu hojjechaa itti fufaa jirta. Akkasumas immoo dhaabbata ofii keetii kan fiilmii piroodaaktii godhu qabda. Beeksisan hojjetta. Fuulduratti isa kana cimsee deemuudhaan immoo maal yaada qabda? Edda fiilmii kana hojjette booda yaada si waati jijjiirratte ni jira? Hin jijjiirrane dhugaadha. Wanni abdii nama kutachiisuu yaalu waa baay'eetu jira. Garuu immoo aartii keessa gasiin deemuudha abdii kutachuu qabdu ati kan jedhu tokkoon murteeffadhanii. Fiilmii kana jalqabuu gaafa qabu amma erga Amaariffaan sabtaayitiliitti hojjedheera. Dhumarra immoo gara Ingiliffatti jijjiire afaan gara biraatiin illee sabtaayitilii hojjedhe laalchisuun barbaada. Erga biyya alaatti illee deemsee uummanni biraan gahuun barbaada. Maaliif ergaa guddaa qaba akkuma asiin jedhe. Inumaayyuu sirna gadaa uummata Oromoo kanaan namni qaama uummata Oromoo qofa miti qaamni biraayyuu baratee akkamitti akka namoonni amma isin jedhee jibban jiru beektaa waan yeroo kallacha kana ta'edha waan biraatti warri kennan jiru inni intirisaa qaba gahee mataasaa qaba akkatti dhufee eessaa akka dhufee yoom akka dhufee daayireektii waan rabbiirraa dhufedha waan namni dhalli namaa itti dabalu waan irraa hir'isuus miti waan kun. Eessarraa baratteti waan gadaa jechuun amma naannoo ati itti dhaladha jettu kanatti dhiyeenyatti gadaa warra machaa naannoo sanatti geggeeffamaati. Xiqquma isaas irraa gadisi kanatti fakkaate odaan bisili. Dhaloota irraa barte moo sana booda waan barte? Maaltu jira beektaa? Ka'umsa warra ayyaantuuti warri kun. Warri ayyaantuu kun amma fakkeessee namni maqaa biraatti kenna waan biraantiin malee dhugaa dubbadhu dhugaa hojjedhu waan dharaatti makin jedha.
yoo dogoggorteellee wanna sanii dhiifama gaafadhuuti kaasaa yookaan immoo kiisii waan jedhamu tokko waan akkasii godhi dhugaa dubbatanii lafaaduun dhiittee buloo waan akkasii kana sirna gadaatiin kan wal qabateedha inni kun beektaa. Keessatti guddatte. Ani keessa achuma dhufaatti keessatti guddate sirna gadaa kanas hin dhageenya sirni gadaa ija nama guddaa fuuldura dhaabbachuun qabdu adda namaatti jaarsummaa yeroo ilaalamaa baay'ee waa hedduun jedhe baay'ee hin baafne asirratti illee malee. Innaa wantoota akkasii sana dhagaan guddaa inni kan biraa immoo yaadichuma akkasii kenna gaamoo ofii keetii teessee tanii jettu xiinxaltee eessaa dhufe wanti kun. Gaafa jettu namarraa namni akka nuyi sitti waaqarraa akka dhufe sitti osoo amantaan kamuu hin jiraatin sirni gadaa kan ture. Amantaaleen adda addaa jiru warra addunyaa amantaa hedduutu jira. Sana dura garuu dhalli namaa gaafa lafarra jiraatu dhala namaa lafarra jiraatu san keessaa uummanni Oromoo isa tokkodha. Gaafa sana qabee seeratti mul'ata mataasaa. Dhalootumarraa waan fiddeedha jechuudha muuxannoon kee. Egaa fiilmii hojjechuutti fufta jechuun kan kee qofa toon ta'in taatoo taate. Nan hojjedha. Amma nan hojjedha. Maaliif waa tokko erga qabdee iddoon barbaadu tokko jira beektaa. Maal hojjedhee gaafa of gaafattu maal hojjenne kanaan an jala eegale malee. Kanaafuu fiilmii hojjechuutti an fufa. Kanan biraa qophii ayyaanaa nan qaba amma harkaa. Ayyaanota waan TV show waan TV irratti darban. TV irratti waan darban taphilee gaggabaabduu diraamaa gaggabaabaa kana nan qaba yoo ispoonsar argame namni waliin hojjetu argame hin hojjenna baay'ee waan uummata barsiisu waan ergaa guddaa dabarsuu qaba farkaa. Ayyee gama biraatiin waan inni gaaffiin tokko sii qabu Citycom kan jedhaniin kun diraamaa gaggabaabaa akka qosattiidhaan kanaatti amma Citycom baay'ee beekamoodha jedhama irratti akka taphatte natti maa jirta biyya kana keessatti kan baay'ee ilaalamanii gara afaan Oromootti wanta otoo jiraate wanta itti yaaddu gama sanaan jira maaliif waqtiin kuni akkuma tu jalqaba kaafte social miidiyaan jira wantoota sababoota adda addaatiin kan ka'anii waan barbaadamaa ta'aa jira caalaatti. Gama sanaan yaadnatti qabdu yoo jiraate. Nan qaba kanan barreessee lafa jiru sin jira. Amma isa itti yaalee ni rabbi jedhe itti fuun yaala. Kan biraas waa hedduutu jira beektaa yeroo waa barreessitu. Fiilmii barreessite qabda kan biraa? Hedduun qaba iskiriiptii. Baay'ee. Egaa abdii godhanna fiilmiin ati dura barreessite kun gara fuulduraatti na ilaalchise gabaa argate. Fiilmiiwwan kee kunis akka ba'anii uummata bira ga'anii abdii godhanna. Akkasumas immoo namoonni TV irraan immoo argan namni si gargaaranii fiilmiiwwan kun akka hojjetaman namni barbaadus immoo jiraata akka watuu jalqaba jette waliin taatanii piroodakshinii isaa hojjechuun kan danda'amu yoo ta'e waan gaariidha jenneetu yaadna. Qophii koo gara xumuraatti fiduufan jira. Dhumarratti yaada yoo qabaatte waan yaada qabdu yoo jiraate. Galatoom ani amma fiilmiin kun akka uummata bira ga'u adaraa koottaa waliin hojjenna wal gargaarree ta'e uummata biraa ga'u qabeenya Oromooti. Safuudha duudhaa Oromooti as keessa jira fiilmii kana keessa dhalootaaf ergaa guddaa waan qabu koottaa waliin hojjennan jedha namoota gara fedhii artii qaban yookaan immoo namoota dhaloota gara waa ergaa dabarsuu barbaadanii tokko. Inni kan biraa nama toon hin galateeffanne darbeetu jira namoota baay'ee galateeffachuun qaba keessumaayyuu nama baay'isaa jedhamu hoteela qaba dukamirraa beektaa gaafan kanatti agarsiisu ati kun hojii kana kan addaati jedhe maali ormi ganaa waan hojjedha kottaa na gargaaraa jedha ati immoo hojjettee xumurtee na gargaara jetta waan ta'eef ani waan humna kootii sin gargaara waan guddaa narraa eegee baruu gara fuulduraatti waan guddaadha kun ergaa guddaadha fiilmicha guutuu isaa ilaalchisee ni beeku. Gaafa jedhu beeksisa hoteela kee kana hojjedhaan jedheen waaw jennaani hojjedhu jedhe hojjedheen beeksisa ajaa'ibaa ta'e hojjedheen geesse fi beeksisa san fudhatee baay'ee namni sirriitti itti gammade har'aaf garuu sitti nama kana boruuf kadhatamtee hojjettaati otoo ogummaa akkasii qabdu osoo akkana hojjettu minaan kan jedhu baay'een isa galateeffadha sira. Yaada kee namoonni akka kanaa jajjabeeffamuu qabu. Yaada kee fudhatee namni waa seenjuu gaariidha. Kan biraa aartiin nama keessaan baatu bakka garaa keetis hin geessiftu baay'ee namoonni. Gaaffii kana sin gaafadha dheeruman dhiise tokkoffaattis amma tokkodha tuttuqxee harka caalaa isaa toluma afaan hojjedha waan naan jetteef malee fiilmii hojiin aartii kun harki caalaan isaa maallaqaaf miti kan hojjetamu warri mootii milkaanis immoo nima jiru gochuudhaaf akkamirraa bu'aa argattee siin jechuudhaaf jedheerumanii ilma dhiise haa fuudhee. Waayyuu miti ani amma idaa rifeensa barbaadee jira liqiidhaan kan hojjetame fiilmiin kuni. Dhugaadha namoonni na gargaaranii wanti maallaqaan hin tilmaamamne baay'eetu jira
isaan akkuma jirutti galateeffadhe qarshiin liqii sun amma irra jira beektaa hin kaffalamne egaa booda maal akka godhu rabbi haa beeku yookaan namoonni tarii maal beekna namni baay'een dhufee ilaalee egaa waaqatu beeka rabbi nu haa milkeessu jedha achirratti isinillee galatoomaa waan akkasiiti bu'aadhaaf isin hojjenne duras gaafan hojjedhu garuu of dadhaban jenne beektaa qarshii namarraa fuute sana deebisuu qabda dirqama waan sanaati artiin qarshiidha jettee hojjette ilmaayyuu karaan kuttu akka kootti garuu osuma hojjettu immoo warri wal barbaada walitti dhufee namoonni ittiin milkaa'anii sadarkaa guddaarra ga'anii biyya irraa darbanii hanga addunyaatti deemanii jiru garuma kamiin iyyuu baay'ee gaariidha wanni suni gara dhumarratti ani wanni jechuu barbaadu hojjedhee asiin ga'ee jira boruus abdiin kutunan hojjedha yoo rabbi jedhe ogummaa adda addaati kanan qabu ittuman deemaan uummanni amma danda'e gaanu waa gargaaru mootummaanis nu waa gargaaru hojjechuun kun biyyaa fi ofii miti artii gaafa hojjettu jechuu kooti. Ayyee baay'ee ulfaadhaa yaada keessan dhuftanii nu kennu keessanii fi gara fuulduraattis egaa keessaayyuu waan ogummaa fiilmii isaa ta'uu kan tiyaatiraa kan diraamaa akkasumas immoo beeksisa amma immoo bara kana immoo baay'ee kan fudhatama argachaa jiru beeksisni kuni isa sana irrattis yeroo dhimmi isaa nu barbaachisetti wajjin turra dheenuma yaada. Har'aaf dhuftanii yaada keessa waan nu qoodaniif baay'ee ulfaadha. Galatooma baay'isanii galateeffadha yeroo gaarii. Daawwattoota keenya qophii akkuma argaa jirtan egaa turtiin obbo Mulugeetaa Nagaasaa wajjin taasise kana fakkaata. Muuxannoo isaanii irraa akkasumas immoo mudannoo isaanii wantoota isaan addunyaa aartii keessatti gama diraamaatiin gama fiilmiitiin akkasumas beeksisaa fi tiyaatiraan waan dabarsanii nittumanii jiru kanarraa waan baay'ee hubattaniitu jenneetu hubattaniitu jenneetu yaadna. Qophii keenya guyyaa irraa asumatti xumura nagaan tura.